السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرجتو المال رموك كاليواني في كاليوان إدي لا الدنيا رتر قبتوني بجنا كات عطاني ربي السعادة أما جرتنا نسين جاي سني جتعنا قوت الحمد لله قالت ربي أنا تموت بيرا ورتموت بفماتي تاتن هدو تكقلتو ما سنين جرا وبلي ينتيا ورجنا حارا وقرا channel لك يا إفتان كوتا نتدبلا ما سبسكرايب لايك شير كتشون سنين جرا وبلي يوتيا waan beenurraa walaa barsiisnu waa walaadharraa walaa gaafannu isheen jira obboleeyyuuti yaa har'a wanti isinii qabadhee dhufee waanuma duraan beekamu dibata rifeensaati jechuudha. Yeroo kamiyyuu yeroo ofii kiyyaa fayyadamu isinitti hima jechuudha waan ofii kiyyaa fayyadamu. Sila kana ta'eef obboleeyyan kiyyaa bareedinni keenya rifeensi keenya bareedina keenyaa jechuudha. Yoo rifeensan qabaannee dhiira fakkaannee moluu fakkaannee deemna waan ta'eef of qaqqabuu fi of laaluun dirqama keenya nurratti jechuudha. Waan nu bareechisu waan nu faayu waan ta'eef wanti nurra qaama keenyarra jiru hundi waan nu faayuu fi waan nu bareechisu. Kanaafuu of laaluuf of qaqqabuu qabaanna isiniin jira obboleeyyan kiyya. Akkuma beekamu zayitii kana namni hundi hin jaalatu. Zayitiin kun ajaa'iba waa ajaa'ibuuf namni hundi hin jaalatu jechuudha. Akka hin ajoofne garuu ajaa'iba isaa irra faayidaa isaatitu caala. Yoo fayyadamne jenne faayidaan isaa baay'ee gaariidha jechuudha. Kino akkuma argitan zayitiin kun guddaadhaan garuu yeroo hunda hin dibadha akkanatti galchee jira jechuudha. Isa kana ta'eefuu ajaa'iba isaa jibbinee irraa baqachuu irra odoo dibanneetiin faayidaa isaa irraa arganne gaarii jedhee isinitti hima obboleeyyan kiyya. Ammallee mataa arrii baasee arrii hin balleessaa deebi'ee mataa qalamiin balleessee jedhee bifa isaa duraaniitti hin deessa akkuma suuraa irraa argitan kun gurraachessa jechuudha. Soba osoo hin taane waan qabatamaan ofii kiyyaatii irraa gahee jechuudha waan ofii kiyyaa qabatamaan fayyadamee irraa argadhe waan ta'eef isinillee fayyadamuu qabaattanii isiniin jira obboleeyyan kiyya kanaaf qabadhee isinii dhufe ajaa'iba isaa akkamitti balleessinee akkamitti dibannaa yoo jettan akkamitti ajaa'iba isaa ofirraa balleessinee akka nurraa hin ajoofne gooneetiin dibannu isinitti agarsiisa jechuudha. Maal wajjin dibannaa yoo barbaanne buna wajjin dibachuu dandeenya yoo barbaanne qorofudii wajjin dibachuu dandeenya yoo barbaanne girfaa wajjin dibachuu dandeenya jechuudha. Isinitti mul'ata kun girfaa matuuna jechuudha. Amma afaniin jechuun ajaa'iba isaa hin jibbu ani hin dibadha rakkoon qabu. Isinitti argisiisuu fi akkuma argitan girfaa matuuna kana fidee kino hin argitanii isinin mul'ata kun girfaa matuuna jechuudha. Maankaa tokko fidee asitti dabaladha. Maankaa tokkocha isaa fidee itti asitti dabalee zayitii kanallee fidee itti dabaladha jechuudha. Maaliif akka shittaan isaa hin ajaa'iba waan ajaan isaa balleessuu jechuudha. Ammallee girfaan bareeda jechuun rifeensa keenyaa fi jijjibina rifeensaatii fi akka hin ciccimnee fi dheerina rifeensaa hedduu tolcha jechuudha. No isa sadii maankaa kana sadii itti dabalee jira jechuudha zayitii kana. Amma ammoo zayitiin kun akkuma kanaan dura isin argisiise zayituuna yoo argitan jala isaati wantiin keessa jiru jala isaatiin mul'ata abishiidha absuudaadha sigaama qabashaadha jechuudha wanti as keessa jiru zayituunii fi zayitil aafiyaa nyaataatii fi ammallee kookonaat ooyiliidha asitti dabalamee as keessa jiru jechuudha. Akkuma kanaan dura isin hime sigaama qabashaan as keessa jira jechuudha. Daakkamaadha daakeetiin itti naqee abishiidha kinoo abishii isin mul'ata jala isaatitti absuudaan illee isin mul'ata jedheetiin jechuudha. Kun tureera jechuu gara ji'a lamaatii olii dura guutuu ture adaduma oduma dibadhu kinu xumura irratti hin gahee jira jechuudha. Xiqqishuu keessa jira. Kanaafuu sigaama qabashaan abishii fi akkasuma rihaa abishii illee hin balleessaa innillee adda ofiitti gahee guddaa qaba rifeensa keenyaaf sirriitti gahee guddaa qaba hin jajjabeessaa ammallee hin dheeressaa. Maqaa sigaama qabashaa gaafattanii turtanii tanaan dura viidiyoo duraa keessatti jechuudha. Sigaama qabashaan akkuma beekamu afaan Amaariffaatii sigaama qabashaadha afaan Oromootitti yookiin urgeessituu yookiin mi'eessituu jedhama jechuudha. Kino kanas maankaa sadii itti godhadhee jira. Deebi'eetiin afaan Arabiffaatiin shamaar jedhamanaan jedhanii gaafadhee jira. Isiniif hin deebifnee irraanfadhee suuraa isaa jiidhaa isaa hadha isiniif kaa'aa jechuudha. Jiidhaa isaa tanaan dura gogaa isaatti argisiise waan ta'eef jiidhaa isaa isiniif kaa'aa inshallah. Kanaafuu obboleeyyan kiyya bareedina keenya rifeensa keenya waan ta'eef namni rifeensa hin qabne qulqulluu yookiin qululluu akka jedhamu ta'a waan ta'eef dhiiraa wal fakkaanna waan ta'eef kanaafuu rifeensa keenya qaqqabachuu qabaanna isiniin jedha. Kinoon argitanii akkana jira kinoo.
isa kana amma dibadhee haga sa'aatii 2 haga sa'aatii 3 ofirra tursiise booddee ofirraa dhiqa. Kiisii akkanaa naayila jechuudha laafafan. Kiisiin kun kiisii toobiiti. Kiisa toobaa kana muree akkana itti fayyadamu yeroo zayitii fayyadamu jechuudha. Isinillee akkasitti itti fayyadamuu dandeettanii zayitii biraallee yoo qabaattan itti dabalatanii itti dabalachuu mirga qabdan jechuudha. Wanti sun dhoobbaa hin jiru. Kinoo akkuma argitan akkana jira akkanitti dibattanii baay'ee hedduu isaa ofirra tursiisu. Maaliif wantoonni kunneen maashina keessatti waan hojjetame waan keemikaala qabu ta'e sa'aatii 3 akka 3 yookiin yoo guddate 3-4 dabarsuu hin qabaatanii yoo isin lamatti illee miiccitan rakkoo hin qabu jechuudha. Maaliif akka rifeensa keenya hin miinee fi waan keemikaala qabu waan ta'eef kun maashinaan waan hojjetame waan uumamaa osoo hin taane osoo fakkeenyaaf zeezeetunii bichaa ta'e zeezeetunii bichaan mataa isiitti rakkoo hin qabdu. Maaliif garuu isinis maashina keessa haa seentu malee haa ta'u isin shajara uumamaati waan biqiltuu uumamaa waan ta'eef rakkoo hin qabu jechuudha. Obboleeyyan kiyya akkasitti dibadhaati ammallee rifeensi keenya nurraa ciccitaa nurraa bubuqqa'aa hojjettan yoo isin hin qabne ima ciccitaa bubuqqa'aa bishaan biyya ormaa akka soogidda qabu hin beektanii kanaafuu rifeensa keenya dibanneetiin waan dibannu wanti hunduu bishaan barbaachisa dhugaatii barbaachisa nyaata barbaachisa waan ta'eef akkuma garaan keenya nyaata barbaachisu akkuma fuulli keenya dibata barbaachisu rifeensi keenyallee nyaata barbaachisa jechuudha. Yoo buqqeen keenya goggogee jedhe mataan keenya rifeensi keenya hin goggogaa sababa saniin ka'ee hin ciccitaa hin buqqa'aa. Kanaafuu akka hin buqqaaneef akka hin ciccille nu godhuu qabaanna jechuudha. Dibachuu qabaanna. Dibannee irra tursiisuullee hin qabaannu irra oolchinee bulchuu hin qabaannu jechuudha. Yoo fakkeenyaaf akka shajara uumamaa yookiin biqiltuu uumamaa akka fakkeenyaaf abishii kanneen fa'aa hin taane zayita ammoo dibattanii irra oolchitanii irra hin bubbulchina. Maaliif hin kukkuta jechuudha rifeensa keenya. Hatta zayitiin zayituunaatu yoo irra dibatanii oolchanii jedhan hin kukkutti mataa isiitu jechuudha. Sila kana ta'eef wanti hundinuu yeroo gaafataa yeroo fudhata jechuudha. Guyyaa takkaa wanti ta'u hin jiru jechuudha. Yookiin midhaanuma bilcheessinu kana sa'aatii sana wanni goonee hin bilcheessinu. Fakkeenyaaf biddeena yoo waan tolchina jenneetiin yaannu ta'e sa'aatii nu fudhata jechuudha. Guyyaa nu gaafata. Rifeensi keenyallee akkasuma toluu fi bareeduu fi dheerachuu fi akka hin ciccinne ta'uu fi guyyaa nu gaafata. Wanti guyyaa takkaa fi guyyaa lamaan taatu hin jirtu. Obboleeyyan kiyya wanti miidiyaa kanarratti arginu soba jettanii jechuun mataa yeroo duraatiif isinirraa kukkutuu danda'a. Garuu itti deddeebitanii jettan fooyyee irraa argachuu dandeettanii. Ammas saamunaa viidiyoo kiyya jalatti seentanii hin argitan jechuudha. Saamunaa fuulaa. Saamunaa san an tokkokkii irraa arge jechuudha. Tokkokkii irraa argee akkuma tokkokkii irraa argeen bitee itti fayyadame garuu faayidaa isaa irraa argadheera. Maaliif wanti miidiyaa irratti himan sobaa miti namni dhugaan wanta tokko riiliin irra gahee himus hin jira jechuudha. Kanaayyuu obboleeyyan kiyya warra yuutuubii hojjettanis waan dhugaan qabatamaan ofii keessanii fayyadamtaniitiin irraa jettan obboleeyyan keessaniif dabarsaa isiniin jedha. Maaliif boruu obboleeyyan keenya hadha yoo itti fayyadaman boruu dhalli keenyallee yookiin akaakileen teenya abaabileen teenya itti fayyadamuu dandeetti jechuudha. Yoo nus wanta yuutuubii kanarra dalannu dhiifne jenna waan kompiitarri qabee fi wanti waraqanni qabee yookiin wanti gowwaan qabee hin lakkifamu akkuma jedhame san kompiitarri waan qabuuf yeroo maqaa keenya sarchi godhan argachuu danda'an jechuudha. Kanaafuu waan gaarii hojjechuu qabaanna ofii gaarii ta'uu qabaanna jechuudha. Nama gaarii taanee argamuu dandeenya. Obboleeyyan kiyya akkasitti ofirraa wanni jechuun ofirraa of dhiisuu irra of qaqqabuutu caala isiniin jira obboleeyyan kiyya. Kanaafuu barbaadan bunallee itti dabalachuu dandeettanii bunillee gahee guddaa qaba. Gaafa buna wajjin dibadhus ani waan ofii kiyyaa dibadhuuf isinitti argisiisa jechuudha. Viidiyoo hojjedhee yeroo qurufudii wajjin wanni jedhullee ammaa fi shittaan isaa shittaan zayitiin kun sirriitti akkuma beekamu sirriitti ajaan isaa sirriitti ol bahaadha waan ta'eef hedduu isaa girfaan hin balleessa jechuudha. Hin ajjeesa shittaa isaa akka hin baane. Kanaafuu obboleeyyan kiyya akkasitti fayyadamaa rifeensa keessan ammallee yoo dibattan masaaj godhaa. Ammas galgala gizee raftan fi qabduu ittiin qabsiisaa oolta irraa gadi hiiqaatiin boqonnaa kennaa fi masaaj godhaa dhiiga ittiteetiin yookiin ho'aan onni keessatti ooleetiin jedhe
isa san bittinneessaa harka keenya keessa nadhee masaaja akkanatti godhuuni ammas harka keenya keessa akka filaatetti akkanatti nadhee keessa filachuu yeroo hunda filaan filuu bichaa osoo hin taane harka keenyaan akkanatti itti nadhee harka keenya kun hin fila jechuudha. Harkuma keenya kanaan akkanaaf filachuu fi adda yaasuu fi ammas akkanatti diqqeessine adda. Fakkeenyaaf qixxee mahaalii isaati akkana yoo adda qoonne isa kanallee amma kana qabsiiftuu hin qabne isa gadaafi kanas ammas bakka lama qoonne akkasitti caafii isaa dura harka adda yaamne kaane caafii irratti qabne akkanatti qabne caafii irratti filachuu qabaanna jechuudha mataa keenya. Yoo akkas ta'e buqqaatii fi ciccitii sarara damdamata jechuudha. Lakki yoo saniin jenne gubbama dhaabannee akkanuma akkuma inni jiru kanatti akka inni wal qabate akka inni oo'ii mataa keessa keenya jiru keessaan akkanuma itti dhabnee filaa itti qabne mataan keenya ciccitaa hin buqqaa kanaan nurraa ciccitee nurraa buqqaa'ee nurraa dhummee jenna jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan keenya of laaluu qabaanna osoo namni of nu laalinii isiniin jedha viidiyoo isinitti dheeressuu asumatti gabaabsaa yoo gaafii qabaattan koomentii jalatti gaafadhaa isiniin jedha. Chaanaala kiyya subscribe like gochuun hin irraanfatinaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya filis walaa jajjabeessinuu qaqqaaliiwwanii fi gaggaariiwwanii isin jaaladhaa na caalaa rabbi sinaa jaalatu amaanillah.